بريد أدم أنا وجه جري وأنا جري تمام. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. أيوة أيوة بيجي تمام، استنى شوية. أيوة كسرت في الركبة قوة بزيدة أنا رقم بها أنا رقم بها أكان جبرمان أكان قبرمان ربي توكي شمالي أكنجر ربي توك شمالة كنجري نبي محمدس نبي محمديس إرجما ربي تيفي أرجما ربي تيفي قبرتش ربي أكتهن قبل ربي أكتهن رقم بها رقم بها عيسانيس إيسانيس يوكان يسوع كريستوس لو كان يسوع كريستوس قبرتش ربي كبجما في قبل ربي كبجا ما في إرجما ربي أكته أرجما ربي أكتي وفي ساتي ربي نكنتاني وفي ساتي ربنا كنتاني علم ربي سكنتاني علم ربي سكنتاني ربي الرب ما ربي الرب ما يسوع نمو يسوع نمو. الله أكبر الله أكبر الحمد لله سلام من كانوا ما أما فيديو شوفا شو دندسة إرجسني وأنا أسوي لك كسمة أسوي يو سيتشينج جيجو abdii fi الحمد lakkoofsa لله رب العالمين. ما يكي تشوف الدايس إنداجي فدنا وما جرى وان أوكي تلفون أوكي وما ركزوا أيه أما فواني واقف Numaan qaba shakki hin shakkita ni qabdaa hin jedhe waaqayyoon. أنا نكب Waaqayyoon kee eenyu? يسوع Yesus ammaati nama naan hin jenne. يعني أما أنت يعني أنا إسلامه برباد درس إسلامه ما Islaama barbaada miti. إسلامه برباد كان دقيق Shakki فده qabda. إسلامه Akka wangeelaati waaqayyoon Yesus immoo waaqayyo abbaa sani. يسوع Ragaa. أنا متى سنقاف فدنا أي ما رئيسين No waaqayyo manuu himama waaqayyo dura waan guddoo dhiiftee wanti xiqqoo gadii tana gaafatta. يعني أنا بردي خرج لو ما ديمو بربادات ملكة ما كان وانجي- تمويل Hanqa kiristaana keessa jirtu wangeela barattee إيه بردي eessatti Yesus waaqa isin jedhanii si garsiisan. Ani si garsiisu akka Yesus waaqan ta'e خلاص wangeela keessa tura. بس يعني ربي Galaane mormii miti waan si hojis mormuu osoo hin ta'in si ashannafuu osoo hin ta'in na ashannafuu osoo hin ta'in wallahi si ashannafuu wal mormuu miti. Nu lamaanirra ati kiristaana ani islaama lamaanirra amantii takka qofaati ta dhugaati lachuu yoo sirrii dheette dogoggora miti amantiin lama dhugaa ta'uu hin dandeessu. Fakkeenyaaf mana naafeetu yoo wayirra wal lollee wal dhabne mana murtii wal geessine lamaanirra abbaan haqaa kana argatu tokkoomi wayi lullachuuti. Bilbilli keetis biizii boot. Maali bilbila abbaa manaa akkana si dawwala? عليك يا أبو أنا كان أرد أول وأنجرو Maaltu kana isaa si godhe بيزي duba? بيت Gir moja telefoonni kee gad dhufee baziddu. يا ميتي أنك يقول تنجرو Kiyyaayyee. Waan jedhe Yesuus Kiristoos ani ilma namaati jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti. Ani ilma namaati jedha. أنا خايني المواقع كابا Ilma waaqaan jenne. Okay ilma waaqaa yeroo ammaati. سيدا تدو وانت لك أنا مكان Maariyaamin nama Maariyaamin Yesuus waaqa deesse moo nama deesse? إنما تيدلتي Nama ta'e dhalate hin jenne. Atoo nama taatee dhalatte moo saree taatee dhalatteeti? إنما تيدلت Yesuus nama ta'e dhalate moo waaqa ta'e dhalate?
nama ta'e dalat. Kanaafuu namaami waaqa miti. Maarree dhumatti atama kiristaanummaa keessaa baate kaa. Akkanuma qal'aaluma kana keessaa baani. Baate kaa kunoo Yesuus nama jechuu jirta mee kiristaanii Yesuus nama jedhu eessa jira? Ani inni nama haa ta'u anti yabar inni nama haa ta'u namummaa isaa san hin dinne baran. Maal sadde? Yesuus waaqa dhiqa. Okay, Yesuus akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti gartee nan qabin jedhe amma nan qabinaa jedhe gara abbaatti waliin baane gara obboloota kootii dhaqiitii jedheen Maariyaam Magdaleeniitiin gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii ol naan baa jedhi ishitti naa himi jedhee ishee abboome jedha. Yesuus waaqayyoon qaba jedha. Jirra ustaada wal galchaa jiran. Ustaada hin jiran. Ustaada. Ustaani har'aa xumuru. Abdii mucaa tana miskiina wangeela agarsiisaa mee haa fudhattu. Rabbi tokkicha haa fudhattu. Yesuus jedha Yesuus itti amantu galaanee tan. Galaanee abdii hojii haasawu tole. Ayyaa nagatti. Ustaada wal Salaamu alaikum. Ani Maaliif boo jala kana? Ani hojjetaa jira. Jala kana umrii keenya nu dhibate osoo jala kana ta'e. Ya Allah. Ummata kana ustaada irraa guuru hunda nama Mudeetara ijoolleen mudeetara dhala. Mudeetara qabu irraa guuru. Utuu yeroo hunda seenuu mijja nuti eegama nama mijjaa'u. waliin galchine. Ayyee bismillah. Abu Maaz itti fufa Abu Maaz. Abu Maaz jirtanii? Hojiirra jiran bakka. Miizii dheeranii si dabarsanii jiran ustaaz dubartiin kun gaaffii gaafataa turte. Isaanillee deebisanii Maal jettee illee gaafataa gaggeessaa fi mee gaaffii gaafadheen islaamummaa qabaadha jette yoo deebiin adeemu. Maal jette ayyee gaafadhu mee? Maal jettee irra deebii gaafadhu mee? Yaani namti gizanii quraana barate booda maaliif akka tokko godhata akka nama fayyaa hin qabne? Quraana babbarate booda? Anti yaa nama jechuun nama yaani ummanti islaama abbaan kee kiristaana ummati yoo bira guddadde hanga waggaa 13 booda gara abbaa kiyyaa deeme achi booda amantaa yaani gida sun akkuma musliimaa guddaddaas boo achi booda kiristaanaa fudhadde kiristaanummaa fudhadde jechuu kiyya. Okay, nama kamtu fayyaa dhabeere? Ijoolleen karaa sanii yaani gida deemanii baratan booda nama salaanni amantaa keenya ajjeesaa datti namuma hundaa'u haadha si dhalte yoo taate jaan maal jechuudha akkas jechuun. Kun waanuu qaree jira akkama mara dhuga dhadhamee qoy mina ilaaltamee yeroo takka. Mee amma maraatu fakkaadhaan qaree jira kun waan qaree jira. Maraatu fakkaadhaan amma na laalme. Laafa yaani anti awwan sibira jiraare asmarra wala garuu jira malee. Ani yoo akka maraatuudhaan jiru ijoolleen maaliif akkas jarjaran nama waaqa reermi sun jalqaba yeroo beekumsi xixiqqaan amma peenteen asirratti jibbaannee iyyuu peentee xixiqqoodha. Ka beekumsa baay'een jabaanne jechuudha. Namni wagguu waa barumsa eegalu hin agarree isaati maal jetti mana barumsaa keessattuu bar namni gaafa kutaa tokkoodhaa bar uf dhidhiibaa deema ijoollee kutaa tokko argitee jiftaasaa daftara ciccitaa tokko harka qabatteetiin bar olutaalaa deemti osoo wanni namni yuunivarsiitii gaafa gadi qabbanaawa. Maali jennaan beekumsi xixiqqoon ooluma nama dhiibdi aadama kun. Paasteeriin illee xixiqqamatu ol dhiibama. Namni waa barate illee xixiqqatu ol dhiibama. Kakara illee xixiqqatu ol dhiibama. Waa rabbashaatiin deema bakka daangaa dabarsa waa wayidha jechuudha. Si galtee namni waa quraana barateeti miti akkas ta'u quraana baratee osoo hin taane beekumsi xixiqqaan hundumatu nama dhidhiiba. Si galtee fakkeenyaaf amma namni doktorri iyyuu bar doktorri gurguddaan ofiin boonsu. Garuu narsii biroo dhayite narsiin ammoo akkaataa itti deemte iyyuu laala kana daddabaa deemti laala kana daddabaa deemti. Doktorri gurguddaan daddabaatiin hin deemu qajeeleetiin hin deemu argitee beekumsi xixiqqaan hundumatu akkas nama goggodha. Ijoolleen qaraatee kan jettu waan beekumsa guddaa hin qabneef abdii mutii qabatu. Abdii. Aywa. Akkas isin jechuudhaaf malee namni quraana qareetiin barataa miti. Amma
maaltiin beeka gisee quraanatti waan geessan qaraan isaanuma beeka kaayeen itti qaraan finneen umma jaanii dhufanii simu dubbii godhanii. La qaraanii osoo hin taane namni beekumsa xixiqqaa qabu akkasumatti jarja hunduma. Maal penteen illee kun tawaayii yuutuubar taasitti dhuftee nutti yuutuubar xixiqqaa nutti iyya malee gurguddaan hin dubbatu gurguddaan maaf hin dubbanne si fakkaata sababni isaa hin beeka naggaade.